Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagahuma qabdu isiniin jenna. Egaa har'as akkuma beekamu aappii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Appilikeeshiniin kun baay'ee mishaadha. Maqaan isaa Cooler Master jedhama. Kan itti argamus Play Store keessatti. Faayidaan isaadha. Moobaayilii keenya yogguu nu dura oowwe haala itti qabbaneessuu dandeenyuun jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayila keenya yoo chaarjarii irra tursiifne yookaan ammoo yoo itti fayyadamuu baay'ifne nu dura oowwuu danda'a. Yeroo sanitti haala kamiin akkamiin qabbaneessuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Kanaafuu jalqaba irratti Play Store keessan banattanii Play Store irratti Cooler Master jettanii haala ammani barreessuun barreessitu jechuudha. Booda searchii godha. Egaa searchii gootanii booda akka jalqabaa irratti isiniif dhufu kana banattanii suuraan isaa kana fakkaata laalladhaadha. Egaa banattanii booda haala kanaan isiniif fida install godhattu jechuudha. Maqaan guutuu isaa Cooler Master Cooling Android jedhama. Ergaa isa tahuu qulqulleeffatanii booda install godhattu. Egaa install godhattanii booda moobaayila keessan irratti haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Egaa itti fayyadama isaatiin isin agarsiisa jechuudha. Isa banadha. Egaa banattanii booda jalqaba haaluma kanaan isiniif fida. As dhuma irratti detect over apps kan jedhu ni jira. Isa kana yeroo tokko tuqxu jechuudha. Egaa amma haala amma agartan kanaan qabbaneessuu jira jechuudha. Ergaa qabbaneessuu eegalee fuula kana nuuf fida. Fuula kana irratti aappiiwwan hojjetaa jiran raayitii irratti nuuf godha. Innuu gamta raayitii irratti nuuf godhuuf nuti cool down kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Egaa xumuramee jira jechuudha. Haala amma agartan kanaan gootanii san booda moobaayila keenya xiqqoodhaan nuuf qabbaneessaa deemaa jechuudha. Egaa kana fakkaata sagantaa itti aanu irratti aappii mishaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Hangasitti nagahaan tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.